Dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata biyyoolessa Oromiyaa kan argamnu godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa magaalaa Qondaalaa keessatti. Magaalaan Qondaalaa onni Qondaalaa yeroo ammaa harka gooticha waraana bilisummaa Oromoo kan jirtudha. Waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeenya kanaa erga duulli waraanaa imala bobbaa gara Finfinnee jedhu onkoloolessa 28 bara 2021 eegale magaalota godina Qellem Wallaggaa fi akkasumas Wallagga Lixaa hedduu keessaa waraana harcaatota sirna PP itti dhukaasuun aleelee erga mooraa keessaa baase. As rakkooleen tokko osoo hin jiraatin uummanni nagaan ba'ee wal keessa socho'aa akka jiruuf akkasumas rakkoon nageenyaa akka hin jirre uummanni naannoo ni dubbata. Haa ta'u malee yeroo ammaa kan nagaa jirru mootummaan miidiyaalee isaa fayyadamuudhaan akka wanta waraanni bilisummaa Oromoo hin godhin akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo godinoota lammeen kana keessaa aanotas haa ta'u gandoota tokkoyyuu akka inni hin to'annetti olola gatii maallaqa guddaa kafaluudhaan ololaa jira. Maddi olola kanaa immoo gama biraatiin mo'amuu kan ibsu yeroo ta'u gama kamiiniyyuu mootummaan aangoo irra jiru riphee lolaan tokko na mo'ateera na injifateera bakka hin gadhiisee fi bee jechuu qaaniidha. Haa ta'u malee qaanii mootummaa irra ga'e kana kan gonfachiise kan irraan ga'e gooticha waraana bilisummaa Oromooti. Nus kan argamneef wantoota gootichi waraana bilisummaa Oromoo naannochatti raawwateef keessaa'u erga waraanni bilisummaa Oromoo ona Qondaalaa magaalaa Qondaalaa seenee as uummanni Oromoo maal keessa jira nagaa waaraan akkasumas irbuu waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo kabajamaa bal'aa gaanfa Afrikaa kanaaf seenee qabatamaan raawwachaa jira kan jedhu ni ilaalla. Ololli mootummaas dhugaa moo dhugaa miti? Hawaasni olaantummaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabu dhugaan raawwateeraa fi ka jedhus uummata ni gaafannaa. Ittiin keessan nu faana haa ta'u kan nuti argamnu amma aanaa Qondaalaa magaalaa Qondaalaa keessatti jechuudha. Iddoo garaagaraas hin daawwachiisna. Nu faana tura nu hordofan affeerraa keenya. Ani Daandii Elamooti raadiyoo Arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa wantoota jiran isin daawwachiisuun kan isin waliin turu akkasumas ogeessota raadiyoo Arraata biyyoolessa Oromiyaaf ogeessa kaameeraa keenya waliin turtii gaarii isiniif hawwina. Argaa jirtan gooticha waraana bilisummaa Oromoo kan waraana sirna PP magaalaa Qondaalaa keessaa rukuchuudhaan baasedha. Waraanni sirna PP olaantummaa siyaasaa lixa Wallaggaa keessatti keessumaa Oromiyaa lixaa keessatti bakkii waraanaa yookaan istiraateejiidha jedhee qabate keessaa tokko aanaa Qondaalaa Begii fi Gidaamiiti. Aanaan Qondaalaa magaalaa Begii waraana birgeedii ol kan ofirra teessisaa turte yeroo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoof onneeffate waraana sirna PP amma funyaaniitti hidhatee jiru guyyaa tokko keessatti sa'aatii muraasa gidduutti aleellaa cimaa irratti geggeesseen magaalaa kana keessaa buqqisuu danda'eera. Egaan amma argaa jirtan reefii gaachana uummata Oromoo miseensota waraana bilisummaa Oromoo lola sana irratti hirmaatanii injifannoo akkaan boonsaa fi cululuqaa diina abdii kutachiisee lammiitti immoo abdii horuu kan diina baarakse itti argatanidha. Waan lolli sun fakkaatu ammoo bakka jiraniif gaaffilee tokko tokko deebii nuuf taasisu baay'ee miseensa waraana bilisummaa Oromoo amma ka argamnu magaalaa Qondaalaa keessatti isin agarre. Mee magaalaa Qondaalaa kana akkamiin dhuunfachuu dandeessanii? Lolli guyyaa sun tures maal fakkaata? Maqaa keessan nuumuudhaan yaada keessan akka nuu kennitan isin gaafanna. Bareedaadha galatoomaa. Ani miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati maqaan kiyya Mo'aa jedhama. Haa ta'u hirree fi gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaayyoodhaaf kan lolaa jiru waboon hirree fi gaachanni uummata Oromoo akkuma dhageessan akkuma beekamaa jiru akkuma argaa jirtan diina isaa uummata Oromoo sanyii duguuggaa irratti raawwachaa jiru
aarsaa barbaachisu kamiinuu kaffalee aanaa Qondaalaa haala kanaanii dhuunfannee jira. Egaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo hariiroo jabaa uummataa wajjin uummatee waraanni sirna PPs magaalaa kana gadhiistee jirti. Erga magaalaa kana seentanii rakkooleen waraanni bilisummaa Oromoo uummata irraan gahaa jiru maaltu jira? Wanti mootummaan PP karaa miidiyaalee isaa ololuuf akkamii itti kaasa? Isin akka miseensa waraana bilisummaa Oromootti waan naannoo kanaas hubannii qabdan maal jettu? Tole gaariidha. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma seenaa irraas beektanii akkumas argaa jirtanii maqaadhaan osoo hin taane hojiidhaan kan beekamu. Mootummaan abbaa irree biyya kana garboomfatee ture waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuudhaaf siyaasa qabatee jiru kan immoo uummata kana irratti mirkaneeffachuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo waraana kaayyoo isaaf jecha Oromoo fi Oromiyaadhaaf lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kennee biyya isaaf qabsaa'aa jiru maqaa adda addaatti moggaasee maqaa balleessaa ture. Gochi sun garuu waraana bilisummaa Oromoos hin fakkaatus hin fakkaannes. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoodhaa fi lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kennee lolaa jira. Ayyee mee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo garaa garaatti keessaa bara 2021 kana duula marsaa 2 geggeesseera. Kan hagayya 8 bara 2021 kan lammaffaa immoo maqaa imala bobbaa gara Finfinnee jedhuun onkoloolessa 28 bara 2021 eegale. Agaa annuura sana to'annutti jedhamee deemamaa ture. Galmi waraana bilisummaa Oromoo inni xumuraa maal jettu? Haa ta'u gaariidha. Kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo silas lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kan inni kennee deemaa jiruu fi Oromoo fi Oromiyaa bilisa baasuudha. Oromoof Oromiyaa bilisa baasuuf immoo lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kennee hanga Oromoof Oromiyaa bilisa baatutti qabsoo isaa itti fufu. Ayyee miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa hedduu galatoomaa. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa akkuma waadaa sinii galle magaalaa Qondaalaa aanaa Qondaalaa keessatti iddoolee garaagaraa sin daawwachiisu akkuma itti hubnetti jira. Amma kan argamnu bulchiinsa magaalaa Qondaalaati. Bulchiinsi magaalaa Qondaalaa akeekaaf kaayyoo sirna PP fuudhee uummata magaalattii irratti fe'uudhaan yeroo itti waraana sirna PP humnaan mana nama tokkoon irraa maallaqa hedduu fuudhuudhaan waraana sirna PP jiraachisaa turedha. Uummanni Oromoo rakkoo yookaan maqaa ilaalcha siyaasaa sabboonummaatiin waraana bilisummaa Oromoo deeggartaadhaan tajaajila mana kana keessatti yookaan waajjira kana keessaa argachuu qabu osoo hin argatin waraanni sirna PP akkasumas dabballoonni sirna PP barbaadan qofti akka barbaachisaa ta'etti irraa fayyadamaa turanidha. Manni bal'aa Oromoo mana kana keessatti kan miidhamaa ture, kaan lafa dhabuudhaan, kaan bakka itti mana ijaarratu dhabuudhaan akka sabaatti mirga abbaa biyyummaa isaa sarbame mootummaatti iddoo kana keessatti tajaajila argachuu gonkumaa kan dhabee turedha. Kanaaf amma garuu akka argaa jirtan waraanni sirna PP erga buqqees mana kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo irree gaachanni uummata Oromoo erga as galee as rakkooleen uummanni mootummaan haa ta'u jedhee uummata ollaaf ollaa manaan mana walitti buusee gidduudhaa bifa jaarsummaatiin maallaqa guurratee nyaachaa ture. Maqaa gibiraa fi baasiiwwan garaagaraatiin uummata ittiin dararaa ture. Mootummaatti hafee uummanni akka fedhetti waan fedhe waan seerrii fi heerri adda bilisummaa Oromoo ajaju kan mirga dhala namaa ajaju magaalattii keessatti kan tajaajilamaa jirudha. Egaa waraanni sirna PP uummata Oromoof balaadha, yaaddoodha. Akkatti waraanni sirna PP jirutti uummanni Oromoo tajaajila si'ataa ga'aa fi iftoomina qabu hin argatu. Sirnichis kan ijaarame maqaa siyaasaatiin haa ta'u malee uummata Oromoo gidirsuu, biyyaa buqqisuu, godaansisuu, hidhuu fi ajjeesuu irratti. Sirna akkasiin uummata Oromoo mana hidhaa godhee uummata Oromoo keessatti hidhee akka inni uummanni Oromoo gurmaa'ee tokkoomee hidhatee irratti hin ijaaramee hin lolletti
uummata Oromoo maneedhaatti guuran sirna akkasii gootichi waraana bilisummaa Oromoo akeekkatee ka'ee buqqisaa jiru keessatti magaalolee, gandoolee, aanonni gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana sirna PP buqqisetti nagaaf tasgabbii bifa amma argaa jirru kanaan uummataaf ta'ee jira. Uummanni Oromoo irreef gaachana isaa waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuus kan inni himaa jiru mi'a yookaan immoo fayyadamaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo irraa argatee waan qabuufi. Egaa waajjirri kun kana fakkaataa waajjira bulchiinsa magaalaa Qondaalaatii. Daawwannaan keenya itti fufaa. Turtiin keessan ammallee nu faana haa ta'u. Magaalaa Qondaalaa, aanaa Qondaalaa sin daawwachiisnu turbinee jirra. Magaalaan Qondaalaa rakkoo nageenyaa kan qabne hawaasni dubbata. Akka waliigalaatti hawaasni maal jedhaa isiniif dhiyeessinee jirra. Maqaa keessan nutti himuudhaan mee isin erga waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Qondaalaa seene maal hubattan? Rakkoon jira waan jiru nuuf kaasa. Baay'ee torfaan jedhama. Aanaa Qondaalaa dandee gabaadha. Rabbiin galatu erga waraanni bilisummaa Oromoo dhufe rakkoon tokko hin jiru. Durii sa'aatii 12 manatti ol deebina. Amma sa'aatii 24 yoo deemne namni nu gaafatu hin jiru jechaadha. Bilisummaa argannee irra jechaadha. Dubartiin keenya, ijoolleen keenya haara galfatan. Salaatallee lama bichaa saganna jechaadha dur. Zufriidhaa fi asrii bichaa sagannaa suuqiin hin jiru, ishaan hin jiru, qadibiin hin jiru jechaadha. Yoo ni gaafanne olliibiyaa manatti nu hin jiru. Halkani sa'aatii 12 manatti ol deebinaa suuqiin hin cabaa. Ni biratti nama badaa ture jechaadha. Amma erga waraanni bilisummaa Oromoo dhufe rakkoon tokko hin jiru. Gammachuudhaan ba'ee galaa jira uummata Oromoodhaaf. Gara fuulduraattis immoo bukkee dhaabbachuudhaan aarsaa barbaachisaa ta'e hin kaffallan. Kanaaf rakkoon tokko hin jiru. Baay'ee bareedaadha. Nagaan baanee nagaan galaa irraa rakkinni tokko nurra kan jirru hin jiru. Erga waraanni PP nurraa deemee aara galfanne jechaadha. Duraanii dararaa cimaan nurra ga'e. Lammaasii keenyaan qonnaan bulaani lammaasii isaatiin naquu bakkeetti midhaan badee bunni inni qabu bakkeetti badee ni biratti namaa bakkeetti badee dhannee hojii keenya illee hojjechuun adda jechaadha. Waan of harkaa qabnu nyaannee finnee hamma irraatti waan nyaannu illee dhabnee rakkatne jechaadha. Amma rabbiin galatu baay'ee fooyyomne fooyyee cimaarra jira. Sa'aatii 24 hojiirra itti bobba'aa jira malee namni mana tol deebi'aa jiru jechaadha. Abbaa tol dhabee dhiisa malee namni nama dhowwu hin jiru. Kanaaf ammayyuu taanaan galatii bilisummaaf haa ta'uun jira. Mootummaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo aanaalee biroos haa ta'u kan amma keessa jiru aanaa Qondaalaa keessatti mootummaa caasaa isaa ijaaree sirna mootummaa diigee dhuunfatee akka inni jiru haaluudhaan ammallee aanaan Qondaalaa harka mootummaa akka jiru kan inni dubbatu. Isin jiraataa magaalichaati. Akka waliigalaattis gandoolee kana ni beektu. Dhuguma amma lafti inni jedhu kun Qondaalli harka mootummaa jira. Dhugaa kana hawaasa Oromoo maraaf waan jiru waan hubattan irraa akka jiraataatti yoo kaastan. Aanaan Qondaalaa ganda 37 qabdi jechaadha. Ganda 37 keessaa guutummaatti dhuunfateera jechaadha. Wanta fillee tokko hin jiru. Hammoonaatti Begii, Gidaamii, Qondaalli harka bilisummaa Oromoo jira jechaadha. Kanaaf
soba kijiba inni jedhamu dhugaarraa kan fagaateedha. Amma yeroo ammaa kana adda bilisummaa Oromoo kan guutee jiru waraana isaati, uummata isaa wajjin, ijoollee isaa wajjin wal makee jira malee waa tokko keessa hin jiru jechaadha. Kanaaf waan dhaggeeffataniif galatoomaa isin. Ayee dhaggeeffattoota keenya ammas jiraata aanaa Qondaalaa magaalaa Qondaalaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Mee akka jiraata magaalaa Qondaalaatti waraanni bilisummaa Oromoo magaalattii dhuunfatee keessaa akka inni jiraachaa jiru hawaasnis ni dubbata, nullee kaa'aa agarreedha. Waraanni kun akka mootummaan jiru ni saamaa ni ajjeesaa uummata Oromootiif nagaadha moo yaaddoodha? Waan isin hubattan maali? Duraan dursii maqaan koo Biraajil Yaasoochuun jedhama. Jiraata aanaa Qondaalaa magaalaa Gabaa Dadhabooti. Wanni jedhamaa jiru akka ololaa sana miti jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo ergii qonyaa kana dhuunfate asitti sochiin hawaasa waliin gochaa jiru, hariiroonni hawaasa waliin gochaa jiru waan takka kanaan dura hin yaadamne hin argamne jechuudha. Waan ajaa'ibaati jechuudha. Kanaaf jennaan waraanni bilisummaa Oromoo ergii aanaa keenya dhuunfate nafseen namaa tokkollee hin du'u miti. Kan dhiiga bu'ellee hin jiru jechuudha. Egaa warri PP osoo asii hin bahin ijoollee nama 17 guyyaa tokkotti dhabamsiisanii kaa'anii ba'an jechuudha. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo ergii dhuunfate asitti hawaasa wajjin hariiroo ajaa'ibaa qaba jechuudha. Rakkoon tokko hawaasa mudanne hawaasi sa'a 24 akka fedhii isaatii lafa fedhii isaatii deemuudhaan konkolaataan kanaan durallee nurraa cite yeroo ammaa kana akkuma argaa jirtanii yaa'aa jira jechuudha. Akka barbaade deemaa jira jechuudha. Kanaaf ennaan hawaasi fedhii waan fedhii isaatii waa yaada isaatii argate jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoos mataaf dhadhaa ta'eetu hawaasa kana wajjin jiraata malee hamma har'aatti waan nageenya waan agarre tokko hin jiru jechuudha. Hawaasuma wal dubbisuu nagaa waliin darbuu malee wanni biraan hin jiru jechuudha. Warri badhaadhinaa wanni isaan jedhan kijiba jechuudha. Maaliif ennaa waraanni bilisummaa Oromoo aanaa ganda tokkollee aanaa miti ganda tokkollee hin qabanne ka jedhanii uummanni kun baay'ee taajjabee jira jechuudha. Kuni soba yookaan waan dhugaa dhara ta'e waan ta'eef hawaasi iddoo biraa jiran kanallee baruu qabdina. Waraanni bilisummaa Oromoo akka lixa Oromiyaatti iddoo baay'ee dhuunfatee jira. Yoo xiqqaate gara aanaa 20 dhuunfataa jira jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha. Godina Wallaggaa lixaatiif akkasuma qellem Wallaggaa qabatee jechuudha. Kana dhuunfataa jira jechuudha. Godina kana lamaan sirriitti dhuunfataa jira. Sochiin amma gaggeeffamaa jiru sochii waraana bilisummaa Oromoo malee sochiin warra badhaadhinaa as keessa hin jiru jechuudha. Mee qabsoon uummata Oromoo egaa waraana bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa jiru yeroo ammaatti sababa waraana sirna PP dhukkutee baaseef dhiyeessiin garaagaraa dukkaanaa gatii nyaataa dabaluun konkolaataa mootummaan akka inni hin seene karaatti dhorkuun hawaasa rakkoo keessa gashuuf yaalii ni godha. Kun immoo dhiibbaa waraanni bilisummaa Oromoo geessiseedha jechuudhaan uummanni akka inni qabsoo kana hin deeggare duubatti deebisuuf yaalii mootummaan godhu ni jira. Isin akka jiraataa magaalaa Qondaalaatti gochi kun qabsoo uummata Oromoo duubatti ni deebisaa wanti mootummaan PP gochaa jiru kun maali jettanii yaaddu? Galatoomaa maqaan koo Tasfaa Biraanuun jedhama. Waan argineef waan dhageenye dubbachuun fuula lafaa kanarra iddoo kanaatii fi wanti jedhamu kun hundumtuun abbaan sobaa soba isaa ittuma bu'ee jira. Soba isaa immoo duraattoota wajjin fudhatee ba'eera. Amma nuyi bilisoomneerra. Sammuun keenya saa'eera. Waa'ee gara fuulduraatti nagaa keenya waara'aa irratti dubbachuudhaaf uummati keenya walitti qabamnee waa'ee jiru jireenya keenyaa mari'achaa jirra malee mootummaan PP kanaan dura wanti inni odeessaa jiru ture kun hundumti isaayyuu akkuma jalqabaa kaasee kijiba ture ammas kijiba isaa ittuma fufee jira. Ija hojii isaatiis immoo argataa jira. Kanaaf nuti waa'ee nagummaa keenyaa irratti mari'achaa jirra. Amma nagaa waara'aa jiraataa jirra. Ta'aa 24 dargaggoon ola deemaan kanaan dura karaa irratti gadi rukutamaa ture. Iftoominaan magaalaa keessa waraana obooti wajjin waliin nagaa wal gaafachaa magaalaa keessaa deemaa jira. Sa'a 24 guutuu jechuudha. Kanaaf wanti jedhamu hundumtuun soba hin fudhannu. Ammas qabsoo keenya bukkee oboo dhaabbannee ittuma fufnaa jedha yaadamu. Mootummaan dhiibbaa barbaade yoo geessise iyyuu qabsoo kanarraa hawaasni Oromoo beela'us dheebotus duubatti hin deebi'u bilisummaadhaan dhabne kana xumuraan ni geenyaa yaada jechuu qabdan. Waggaa 150 birmadummaa keenya dhabne maqaa lafaa maqaa namaa aadaa itti dhabne sana deebisuuf qabsoo keenya
itti fufnaa bukkee waraanaa dhaabbanna waraana keenya oboo jechuudha. Waan nu barbaachisu illee baattannee miillaan illee duukaa deemuu barbaanna. Geejjiba nu barbaachisu halkanii guyyaa deemnee oboo bukkee dhaabbannee bilisoomsuuf murteessineerraa hundee keenya Finfinnee immoo wajjinumaan galla jennee abdii qabna. Egaan gaaffii deebii yaada jiraattota magaalaa Qondaalaa godina lixa Wallaggaa tokko isiniif dhiyeessaa turre akkuma itti fufnetti jirra. Amma muumee gaaffii tokkoon isinii dabala. Yeroo ammaa egaa mootummaan naannoo keessan gochaa jiru bulchiinsa sirna PP anumaan durayyuu waggaa 3 dura laamshee guutuutti irree gooticha waraana bilisummaa Oromootiin buqqee jira sirra. Akkamiin wal bulchaa jirtu? Ijaarsa akkamiitiin naannoo kana uummanni olaantummaan uummataa kabajamee bulchiinsi uummataa yeroo diriiree akkamittiin hojjechaa jira? Tole gaarii yeroo ammaa kana caasaa bilisummaa Oromoo yookaan abbootii gadaa kaa'ame caasaa kan aanaa keenyaa jechuudha. Ganda tokko nama 5 ganda lamas nama 5 hawaasi kaa'ate isa booddee qeerroo 10 kaa'ate hawaasi isa kanaanii seeraa heeraa aadaa Oromootiin wal bulchaa jira jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha. Yeroo ammaa kana namni hidhamee hin jiru erga waraanni bilisummaa Oromoo as galee namni hidhamee hin jiru jechuudha. Yeroo darbe garuu yeroo warri PP turanii gara nama 65tu waajjira poolisii keessatti hidhamee dararamaa turan jechuudha. Amma yeroo erga waraanni bilisummaa Oromoo as dhufe namni tokko namni hidhamee jiru hin jiru. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo bakka inni qabatee jiru namni hidhamaa hin jiru jechuudha. Egaa silas garmalee hidhame waan ta'eef wal gorfartee akka aadaatti kallattii wal qabsiisee wal dhagayeeti kan inni bulaa jiru jechuudha hawaasi keenya. Midhaan erga ka'e mee jiraattonni aanaa Qondaalaa magaalaa Qondaalaa ta'u kan kanaan dura waraana sirna PP hidhaman iddoo biraattis hidhaman maaltu jira sirna darbe keessatti sirna PP yeroo as bulchaa ture keessatti? Dhugumaan sirna PP addana ture keessatti rakkoo gurguddaan ture baay'ee kan nama dhibu ola deemaa irratti gara jabinaan gara laafina tokko malee daa'imman keenya baay'ee tuqne asitti reebamuun jira, dararamuun ajjeefamuun jira. Namoota hedduu dhabne magaalaa kana keessatti daa'immoota ola deeman gara caalu. Amma garuu daa'imman warri baqatanii gara baraa caakkaa keessallee gadi galan amma eega oboon dhufe booda sammuu keenya bilisoome jedhanii taphachaa sirbaa magaalaa isaanii biyya isaanii keessa gammachuu isaanii ibsataa jiru. Lafa lafitti gammachuu baay'ina gammachuu irraa kan ka'e akkitti tasgabbeessa illee nama baay'ee namatti tola jechuudha. Nagaa waaraa argame. Kana keessatti Waaqayyo nurratti ammas mirga keenya itti bal'isee obboloottan keenya bakkee jiran obboloottan keenya carraa kana hin arganne akka isaan bilisoomaniif qabsoo kanaa bukkee oboo dhaabbanneema itti fufna. Amma nagaan nu gidduu jiru nagaa baay'ee gammachiisaa obboloota keenya bilbilanii nu gaafatanii hundumaadhaaf yaada ibsaa. Kanaaf rakkoon tokko Baay'ee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota raadiyoo Araata Biyyoolessa Oromiyaa kan raadiyoo irraa akkasumas toora intarneetii fuula feesbuukii fi yuutuubii raadiyoo Araata Biyyoolessa Oromiyaa irraa hordofaa jirtan maraaf kun qophii addaa ona Qondaalaa magaalaa Qondaalaa keessatti hojjechaa jirrudha. Iddoolee garaagaraa isin daawwachiisna. Mootummaan PP humna jabaa ona Qondaalaa beekii akkasumas gidaamiirra kaa'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo akka inni hin kaanetti rukutee balleessuudhaaf duula siyaasaaf waraanaa akkasumas hariiroo yookaan dippiloomaasii addunyaa hojjechaa ture. Kana duukaa maallaqa hedduu gadi buusuudhaan
namoota kaffalee basaastota garaagaraa ramaduun gocha ammeenyaa uummanni Oromoo hin irraanfanne dhala namaaf hin malle uummata Oromoo irratti raawwachaa ture. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo garuu cichee kaayyootti hafuudhaan waan fakkaatu waan Oromoon fakkaatu waan waraanni bilisummaa Oromoo fakkaatu waraana sirna PP humna ollaa Eertiraa, Sumaalee fi kanneen biroo irraa ergifatee uummata Oromoo akka waliigalaatti loluudhaaf waraana bilisummaa Oromoo immoo seenaa godhee balleessuuf itti duulee ture. Haa ta'u garuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo kana hunda irraa aanee uummanni Oromoo waraana sirna PP balleessuudhaaf waraana isaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo irreef gaachana isaa cina dhaabbachuudhaan yeroo ammaa aanaan Qondaalaa magaalaan Qondaalaa waraana sirna PP jalaa bilisa bahuudhaan nagaa waaraa argattee uummanni haala barbaaduun nageenya isaa eegsifachaa waliin nagaan jiraachaa akkasumas waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo gaarii uumuudhaan bilisummaa amma dhandhaman akka itti fufuu fi cina dhaabbachaa jira. Obbo Jabaadhaa Gaachana Garaanuu abdii sabaa fi raabukemna farree qabsoo keenyatti yaadu dhaba hidda shacheroo otoo ololaa fi soba. Obbo Jabaadhaa Gaachana Garaanuu abdii sabaa fi raabukemna farree qabsoo keenyatti yaadu dhaba hidda shacheroo otoo ololaa fi soba. Wali toto cunkursa balasu warraksa kangoto cichomi nafati kasombar dorato kana furmanisa kayeron kafato kapsa wafi kapson wali male toto cunkursa balasu warraksa kangoto cichomi nafati kasombar dorato kana furmanisa kayeron kafato. Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota miidiyaa Arraata Biyyoolessa Oromiyaa jaallatamoo torbanoota lameen sadan darban keessaa ona Qellee Wallaggaa keessatti argamuun kan waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfate uummanni Oromoo bilisummaan keessatti wal bulchaa jiru keessaa daawwannaan konyaa Qellee Wallaggaa ona Gidaamii magaalaa Gidaamiitti taasifneen haala qabatamaa ona sanaa qaama hawaasa Oromoo qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo dubbifnee isiniif dhiyeessuun keenya akkuma yaadatamu sagantaa keenya irraatiin ammoo onoota lixa Oromiyaa guutummaan guutuutti waraanni bilisummaa Oromoo humna diinaa aleelee keessaa baasuun dhuunfate hawaasni nagaan keessa jiraataa jiru keessaa tokko kan taate godina Wallaggaa lixaatti ona Qondaalaa magaalaa Qondaalaatti argamuun qabatamaatti qaama hawaasa Oromoo magaalaa Qondaalaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo ona sana dhuunfatanii jiran keessaa muraasa dubbisuun haala qabatamaa ona Qondaalaa isinii dhiyeessisaa fi isinitti mul'isaa armaan baaneeti jirra. Gara fuulduraattis bakkoota yookaan onoota waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfatee jiruu fi dhuunfatuuf deemutti duraa duubaan tarkaanfataa akkuma intarneetii arganneen bifa suur-sagaleen deeggarameen isinii dhiyeessuu fi isinitti mul'isuu kan itti fufnu ta'a. Har'aaf kan ona Qondaalaa kana fakkaataa kan isin daawwachiise ani Daandii Elemootii Oraa Bulaa Deebanaa.